ماني والقطرتني ايوه فا نامتشا صدفة نبي كتب سامو كم ما نمبيكاني رديك دمي ميكا رديك دمي ساقاليني ديرو مديرة لاني بالبليفي أرجتني متي كابا أنا تبي كابا أسنزم مجاءاتي ببريفة نرجعتا ليه أدبك هي أدبي نتما أدبي نشي أدبي نتما آرتي جرتاغارو سلكين أما سينتاني صوب ديما كل في تاني لكيس سامتي مال كل فان جل كبين كل فان تمرين ستلكين أنا سيار سير قالوا بيلبلو لاودي غوي سغالي كان سوري لاودي غوي كريستوسي لاودي غوي لاودي غودي شوف تتي أرجتني متي أنا كاسي بك بقدر بتي كمدني المالن قولي إلى شي بلسا قبلالا ديما أك بلسا أفعل نتنبنينا ما اللي أما دوليتي لاودي وإسام سغالي أما نغا akkana natti qabi tokkoffaarra isa jiru isa dawwalame tokkoffaarra jiru dawwali laawdii godhi. bilbilaa softu daawwiirra godhi as qabisiin jedhamane maachuudha nuti bar laayiviirra jirra akkamittaan bilbile laawdiirra qaba si jammara maal ta'in bilbila musiitii qabalistiisa maachuudha. Argitanii miti? Min maal argitanii? Wayini ila argitee miti hojii ishee ilaaltanii ila hundi keessan naa ilaala hojii ishee. Maalan godhee min arakkuኝ ደውዪው አሁን ለደወለልሽ ሰውዬ ደውዪው ከዛኔ ላዳምጠው ድምፁ ደውዪው ቦሩምባ በር ሰገሌን ኩን ሶለን maaliif gaafin jedhu koon dhufaan boru maachuudha qoosadhaa moo beekaana aarsuudhaaf akkanatti si aarsu siin deebisaano salphaa bimbinna nyaate geeta adabbiin ni mattu ahaa adabbiin sirra jira lakka adabbicha natti himaa hin gubate suuranis maalan godhee ani gugaayis እግዚአብሔርን waa tokko hin goone waanuma tokko bilbilaa anin gubadhu dhiisaa anaaf naan cinqamina dhiisaasi an danda'aadha waan ta'eef danda'a silaati danda'an akka kojaan jirreef
Oromoko. Badii bichaa naa funaanaasi. Nyaadhu ati. Nyaadhu giiftii koo. Adabbii tokkoffaa bishaan liitirii tokko dhugda. Bishaan mana jiru. Hambira. Bishaan jirre jirta? Dhugda bishaan. Hin qabnu nuyi bishaan manaa miskiin. Anan biraa adabbii biraa soore. Mana rummoo ergaa adabbii ergaa miti immoo adabbii akkasii naa kennuu jalqabde. Beeyesuus. Bakkis. Wal mararuun dura fe. Dhugaa? Mana keetti anaan na gubuufati na aarsuuf mana keetti gaanii rifeensa Soolee keessa miti ta'e namni dhiirri biraan maraatti akkan tana kanaatti dhugaa isinitti himu. Dhugaa Waaqayyo. Hin maraatti dhiirri Oromoo namni ishee danda'u jiru. Sooleen keessan sammuu namaafis ofii isheefis yaaddi xiqqoo. Wanti adda ishee godhu kan. Adabbii natti madda. Geniidha. Amma rabbashaa jira achi galagala. Nan nyaadhe rabbii mucaa nan nyaadhe geetaan nan nyaadhe dhugaa waaqaa lafa shankoora nyaachaa jira. Shonkoraa xaaxessitaa. Nyaatini dhiisu. Yadda adabbiin hin jiru biraavo akka dhiisi. Sa'aatiin fedhensi adaba sa'aatiin barbaade. Naa irra darbinaan hin ta'u. Sa'aatiin barbaade namni na gaafatu adabbii tokko sirra jira. Taaptaap godhaase. Si'uma sadi dhugaa ofiisaa 500 galaa nama baay'ee jirtu waan ta'eef. Laakkii namni si dirqisiise hin jiru oduma jechuudha baatte. Kanan beeka garuu nama oduu fedhee fe'amu immoo anaan jechuun inuma jira. Ani beekin argame ani nan arga dhugaa in argu seeteete. Maalo? Bira jiraadhe. Wayyo. Nangal jura. Adabbii himadhu tokko. Adabbii himadhu nan dhibu. Adabbii tokkoffaa na faarsita. Adabbii lammaffaa innan laallatu. Adabbii lammaffaa
keessa namni taaptaap godha. Daqiiqaa kana gidduutti 100 taaftaa yaaftii 100 taaptaap naa godha. Ashi daqiiqaa nafaarsiti 2 si kudhanna dhungattaa sadaffaa suura koo argite suura koo si tokko dhungattaa si tokko kan kee dhungattaa asii koo keessa suura kiyya hidhii isaa keessa si 20 si kudhan kan kee si kudhan kan koo dhungatta. Ani immoo maal ta'e hidhii keessa of dhungadha kaasaafuu bayyesuus. Anas si dhungata ka akkanaan si dhungachaa jiruuf gootee dhungatta. Ambira. Bakka sadansaa filadhu na faarsita suura kiyyaa si'a 20 dhungatta. Of dhungachuun axaatii miti sii galee ani akkan si dhungadhutti of dhungatta fuudhiiti. Shonkoricha lafa kaayatam maatti rarraati kun humna. Gaadhee fixaafaa maal majammaraa? Eela kunis 500 galeera 600. Namni kun si bira jiraatee mamoota haadha keessan foon haadha ko. Qaaraa nyaachis qaaraa taaptaabiitiin qaaraa nama nyaachisu ati. Dhuma immoo deemu qaaraa na nyaachis taate. Ilkaanichi orjinaadhaa hundisaayyuu. Lama sokkee lamti. Bireessi ni dhadhaafani beesoo lamaan la gorsita. Dhugaa waaqa. Ma rakkina qabaa? Kun ola xiqqoo akkasitti gadi ba'u? Emme jedhame. Isinnoo bareedaadha miidhatti. Lakkii xiqqoo ishii dubattaa jedhu. Wuddiidha beeki birriinsaa. Ispoonsar argatte? Birriitu si cannaqesi. Mucaan kun odumani sattu yeroo amma birriidha jecha odumana dhukkube yoo fayyite jedheen maalatti najjeessa geeta. Ay, warri ilkaan hidhatan ispoonsaraan malee ilkaan overii birriinsaa wuddiidha. Mooshuma antanii hidhachuuf. Isa tamma maaltiin goota keenya akka argine bee deeffadhe bee deebi. Rabbi si biratti nama dhibi. Maayoo si dhukkube sila sin fayyita deeman bishaan ho'aa namni qaqayyaree sitti kenna malee mana kiimi fiigsee si geessama. Shuuf. Mana qorichaatti fiiguu barbaaddaa? Yookiin bishaanuma hodhaaf fayyina. Mataa bo'uufuun fiigdeedhaan mitiiree mana yaalaatti sama. Warra kiyyaa takkittiidha gooftaa komaa kan hin kaannere mudoona nu dhiise isaanuu. Maaltu tokkitti si godhe dhiira meeqa qabdi isheen? Dubartii takkittiidha kaan. Rakkoon qabu. Dhalli dhalu maal tokkitti minaaminiin hin jiru. Dhalli dhalu. Inni si biratti kaa. Ashama ka'ee adabamii adabbii sana fudhadhu adabbii koo fudhadhu. Adabbii dhumaan as jiru naannatti hin bareenye naan ta'an. Adabbii isa kamtu? Anuuf dhungadhe isaan. Dhungatiin anumayyuu na dhungadhu of dhiisi na dhungadhu. Hin barbaade nan biraa. Hin jijjiiru. Sadansaa keessa. Naa jijjiire. Hin jijjiiru. Hin taphadhu bakka. Hin taphadhu. Maan taphatiin kayuu taphadhu si jedhe isa adabamte adabamiiti. Dhiisin taphadhu. Ini macarashaati matiin adabame. Kanan adabamin isa duraan adabame naan yisiisin.
Nangke gitu. Jujur. Shonkoraa kana caalaa mi'aa beeki. Waaqa. Ruufattuu gubee nu fixe. Hunduma biraan ga'e.